السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرجير تركفون المان أرمون غارف كقالي بكم من جرتنيتي نجين كوسينا لك بكم جرتو نجاك سني أرى فيديو أداك أبديسني تنجرا شاينا لا رحمة رموتو بسبسكرايب لايك شير قوتشون دقتنا يوسني تولي لايك يوسني تنتون لديسلايك أكسم مو سبسكرايب شير قودا إن شاء الله channel kun gara fuulduratti waa baay'ee isinii qopheessee dhiyaataa jira. Isinis itti dhiyaadhaatii jajjabeessanii yaada keessan koomentii jalatti naa qooduun irraanfatinaa isiniin jedha. Kanattaan sun gama qophii waan hojjennuutitti isin dhiyeessa. Akkuma argaa jirtan wanta hojjennu kun bifa kanaan qopheessinee warroonni beeytanii jedhee yaada walitti deebina. Akkuma beeytan amma kunaafaa hojjechuuf qophiidha. Kunaafaa namni biyya Arabaa keessa jiru namni hin beekne hin jiru jedhee yaadu. Isin hunduu ni beeytanii akkasuma namni akkaataan itti hojjetan isin hin galle warroonni jirtan irraa barachuu hin dandeettanii wantoota biraallee tokko tokko qabadheetan isinii dhiyaadha. Inni asitti argitaa jirtan kun kunaafaadha. Akkuma beekamu kunaafaan isa kana taansine isaanii kunaafaa irratti qopheeffannu. Kun immoo isaanii Dedda yookiin dhadhaa isa jedhamu isa kana jechuudha. Dedda afaan Arabaatiin isa kanas keessatti banannaa kun gushxaadha. Akkuma argitan kun immoo zayita, kun immoo siiniyaatti dalaynu qopheessee walitti deebina. Amma kun isaanii tanatti bishaan nayxu. Bishaan kun ho'aadha. Amma bishaan ho'aa qopheessine sanaatiin deddaa kanarra gaggeenya jechuudha. Kanuu baqu mala gabaabaadhaan ibidda nu barbaachisu. Kun hordoftoota kiyya akkuma argaa jirtan kan amma dhadhaan sun nu baqee jira. Bifa kanaan bishaan ho'aarra kaa'uudhaan amma kanatti aansuudhaan kunaafaa asitti qopheeffadheetiin jira. Dhadhaan kun onaa hanqate xiqqoo zayitiitti dabalachuu hin danda'a. Akkuma fedhii keessaniitti isin yoo isinii gahe akka barbaadanitti dalagachuu hin dandeettanii. Ani amma dhadhaa kana fuudhetiin kunaafaa kanatti naqee waliin dhahee isinitti deebi'a. Akkasumas jubnaa kiirii fi gushxaa isa kanatti godheetiin kan laaxatti daakee walitti deebina. Hordoftoota tiyya walitti deebinee jirra. Amma kunaafaa dhadhaatti goone dhadhaadhaan laayinee jirra. Dhadhaan akkatti laayinee akka inni nu jiidhuuf xaamiin isaallee booda bareedaa nu ta'a jechuudhaan dhamti isaa. Kuni jubnaa kiiriidhaa fi gushxaadha. Akkuma beektan kan laaxatti daakee dhufee xiqqoo sukkaratti buustanii xaamiin isaa gaarii akkasii ta'u. Kun siiniyaadha qopheessinee amma siiniyaa zayitiitti godhadheetiin jira. Zayitiitti qorattan isinillee yeroo dalaydan jechaadha. San booda kunaafaa akkanatti fuunee siiniyaa tana nayidha jechuudha. Bifa kanaatti nayidha. Naqee geesse walitti deebina. Amma kun akkuma argaa jirtan nayidhee kaagjalaa nayidhee walitti deebinee irraa kun immoo isa gubbarraan naqamu jechaadha. San booda irratti nayidha. San booda bifa kanaa waliin geenna. Hordoftoota tiyya akkuma argaa jirtan amma isa jalaa geessinee akkasumas xaafii jubnaallee itti goonee geessinee san booda eega waliin geenne kunaafaa gubbaadhaan goona. Bifa kanaanii kunaafaa akkuma yeroo duraa sana ammas gubbaa isaa irratti waliin geenne jechuudha. Wal qixxeessinee walitti deebina. Hordoftoota keenya amma geessinee walitti deebinee irraa amma qopheesseetiin jira jechuudha. Amma foronii keessa kaa'uunaafi foronii isa jalaa qabsiisee jalaa bilchaatu booda isa gubbaatiin walitti deebina. Hordoftoota chaayinaalii kiyya walitti deebinee jirra. Amma shiiraa dalaynaa. Shiiraan itti naqama jechuudha. Kunaafatti sukkaraan gasinii ga'u takka qopheeffattanii itti naqxan. Bishaan itti naqee walitti deebinaanii baay'ee waan dalaynuu siiniyaa xiqqoodha. Waanuma muraasa naagaa isinis akkuma dalaydaniitti isaa gasinii ga'u itti godhatte.
هيا هردوتو كي وليتي ديابيني جرا كنو أما كمارجا تنشيرا بفكنا دمسسني قسني أورجاو هيلي كسبو فتو هيلي مباقي بريدة دا هوريسا تعامل لين تلشا كنا نسمين جدا أما مي اكتناينا كاكيسيني هوني اكتناينا إيفو مغارو ديكونا جلا قوبتي بيفو مخانا كونو أما تناكي ولينجي جرا بليانكي أكو مرقا جرتن كنا فاني سكنا فكاتا akkasuma warroonni beeytanillee ni beeytani warroonni hin beeynillee yaadannoo isinii ta'a barumsa isinii ta'a ni barattu akkasuma warroonni beeytanillee ni yaadattu jechaadha warra dagattanii kana fakkaataa isinitti tole laayikii isinitti hin tole dislaayikii akkasuma chaayinaal kana immoo sheer sabskiraayib gochuu hin dagatinaan isiniin jedha hedduu tokko galatoomaa ammaanichillee chaayinaalli kun wanta biraallee qabatee waa hedduu isin dhiyaata yoo isin hamilee jajjabeessitanii galatoma waan hordoftaniif isiniin jedha obboleeyyan kiyya